ittibsu jechi haadhaaf ibsu hamma nan ga'u angaafa sana haadhotii ibsuudhaaf malee kan sana godhe beekamtii guddaa waa miidiyaa irratti qabaadheef miti beekamtiis barbaadeedhaaf miti haati jechattiin ibsamtuun qabdu bakka angaafan kutaa 12 kufu sana boohicha siin booche sanatu na fuuldura dhufee jennaan guyyaa gaafa sana ati gaafa sana kasala baattee hin hafne ilmi kan namni danuun immoo namni natti gammade jira gaafa kufu namni natti qoose jira gubbaa sa'aatii isaa kasala baattu sana kufe namni naan jedhe baay'ee jira haati koo kun kasala baattus kasala maal taatus ilmi kee asitti hin hafne si milkaa'eeraadhaaf hin baadhe haadha wanti itti ibsan hin jiru isa hattaa hamman jimmaan jiru jechuudha mana namaa dhaqxee kadhattee waa namatti fudhattee liqeeffattee illee shufeerii jimma dhufutti naa kenniti katamaa dhaqxee beektaa adaraa kana itti naa kennaa ittee dhoskitee jechuudha birrii 200 birrii 300 hin boochi bakka gaafan itti dawwale waa nyaataa ofii jettee boochi haati waan itti ibsamtu qabdu yooma jannata namaa galtee jennaa wajjiniin jannata keessa teessee ibsite malee haadha wanti ibsanuun hin jiru lafa duniyaa kanarra muke. Galatoomul fadhu dhugaadha wallaahi ani tokko farattu wanta siin jedhu yoo jiraate baguma biyya duniyaarra jiraatte haati kee ati akkas jaallattu haati kee kasala miila duwwaa baattee miila duwwaa deemtee kasala lama faa baattee cinqamtee si guddifattee suni biyya duniyaarra jiraatte jennaan baguma guyyaa kana argitee isiinis baguma guyyaa kana argitee niyyaan kee gaa'onii kana offisuu fi bakka eebba keetii isii eebbisiisuu bakka kasala sana baachuu kana ergasumaatti yaaddemu waanuma gaafa sana yaa rabbi akkana godheen gaafa eebbifamu yoo ka carraa jiraadhe eebbifame isiinis jiraatte akkasin godhettee yaada turte moo waan dingatuma yeroo sana sitti dhufedha wantichi yaadichi. Qubaadhuma koo itti yaadaan ture beektaa bakka anan sodaadhe gidduudhaani ani riipireezentaativii halaqaa ijoollee ta'ee waggaa 5 gibbii keessa hojjedheera. Pirezidaantota gurguddaadha wajjiniin walittiin dhufaa namni katamaa keessaa nan beekne hin jiru yeroo ramadaanaa illee masjiidan sagachiisaa ijoollee madrasaan karaa isaa asabaan ture eenyutti nimne hiriyaa koo nama tokkotti nimne akka haati koo kasala kana baattu akka jarri manaa cinqamanuu nam tokko namni itti madde hin jiru ilaa hanga gaafa sanaa jechuudha. Doskadhee of keessa dhaabbadheetiin kansiraa waan hojjedhu ijoolleen birrii hamman argadhu hin beekti birrii kana eessa keessaa naan jedhanii na gaafatu kolfeetu man inni isa an beektaa bicuu wayii irraa uffata bibbitadhee saamnaa uffata koo xibditti jedheen deemaa namni iccadhaa kanaa jedhee namni narraan beeku isiidha ergaan ture gaafa wantichi sun ga'uudhaa ka'u beekamtii akka kanaan qabaa anoo haafizaa ramadaana keessas naman sagachiisa madrasaan karaa isa namni nam beekne hin jiru maal jedheen godhaa jedhee ka'eetin isiinuu gaafa sanaa kasala baattee miilla sii duwwaa barre sa'aatii sanatti an haafiza alasis masjiiduma sagachiisaan kutaa 7 barumsa addaan kuteeti kan inni kutaa 8 barachuu jedhee quraan haafazee sabiyyummaadhaani sa'aatiin quraan haafazee dhufu sanallee nama yeellaatu nama fuuldura dhaabbadhee katamaadhaa sagachiisutti dhadhee kasala gurgurattee galtii bar jennaan gaa isiinuu sa'aatii an haafiza ta'ee ummata katamaa sanaa sagachiisu anaaf jecha ana bakkaan ga'uuf jecha kasala sana baattee mana naman sagachiisu dhadhee gurgurtee beddeennaa bittee galtii an hadha beekamtiin koo haadha koona irraanfachiisuu hin qabu jedhee murteesseen halkan ijoolleetti muudhaa ka'eetan hiriyoota kootti waan akkasii wayii waan addaa wayii borgochuufanii maal wayii jechuunii ka'een achumaan ijoolleen maanni nutti mennaan dhiisaan jedheen na dhowwuudhaaf waan ta'eef nan dhiisee booda alan gibbii keessa taa'aa dhabu gaafa na babaa fudhee gibbii galu namu maraadhaa nan kurrifadhaan erga gaafa egziitii dabarfadhuuti alhamdulillah egziitii dabarfadheeraa nan iyyaa nan kurrifadhaa ijoolleen maaf akkana godhata mucaan jedhan gaa achumaan naannoo sa'aatii 5tti kan murteesse bakka 4 walakkaadhaan hanga sa'aatii 5 gidduutti raawwachuuf hin qabaa isiinuu gaafa sana an haafisa ta'u wajjiniin miilla duwwaa deemtee katamaa fuuldura namaa dhaabbattee gurgurtee galtee guyyaa tokko kan hin irraanfanne keessaa anaa haayiskuuliidha iraftiidha gadi ijoolleen gadhiifamtee mana gara manaatti galaattu kasala lama baattee miilla duwwaa karaatti natti dhufte beektaa fuulleettiin argeyan zambeela wayii baattee kasala lama ofirratti baattee natti qorte bakka fuulleetti ijoolleen haayiskuulii gadhiifamuu argite fiigee dhaqee harkaa fuulchuudhaa ka'eetiin natti ulfaate bakka nu beekoo natti ulfaannaan isiinoo beekaan irraa gorte bor ijoolleen ilmoo koo kana tarabdii ilmoo koo kana arrabsiti waan ta'eef yoo natti dhufennaa irraa goreen bahaa jettee fiigee dhaqee harkaa fuudhee katamaadhaan ga'uudhaa ka'een niyyaasii kana naabsuu jedheen dhiise isiinuu gaafa sana saayikoo koodhaa eeguu akka nanaa ta'aabdee an hadhaniyyuu isiidhaa yeella'aa gaafan jedhu murteessee hiriyaa koo tokkotti bilbilee amma sammaa kasalanaa biti waan ta'e wayitiifanii maaliif jennaan na gaafatee na cinqinaan miiseejii barreessee fi waan akkana gochuu fi isiin akkasitti kasala baaftee sa'aatii kanaan nageesse isiin hin beektan waan ta'eef jedheetiin murteessee hiriyaan koo sunis achumaan galanni isaa ta'u kasala biteenaa fideenaa qopheessee
akkasitti ni raawwadhe malee nama tokkotti mee beeku. Abshir bro. Haadha gammachiisuudhaaf hooma buchoosiitu ba'a argitanii. Haadha gammachiisuudhaaf hooma buchoosiitu ba'a. Si'ituu ta'e akkam? Utuu haati kee kasala lama baattee si barsiisuuf jecha kasala lama baattee dugdatti sitti dhufti maal taata? Sinii fanniisi. Si hiriyaa keetti wajjin deemaa jiru gibbii keessaa bahee mana barumsaa keessaa bahee si deemaa jiru uffattee shittoo dibattee dhiqattee si karaarra deemu haati kee immoo siif jecha kasala lama baattee yeroo sitti dhuftu maali ka jedhu isinumaa fanniise. Ati garuu galatoome rabbiin jazaa kee duniyaa kiraasiif akka balu barnoota hedduu namaaf kennite amma haalli jireenya keessanii immoo akkami? Alhamdulillah haalli jireenya keenyaa bareedaadha. Alhamdulillah dhaabanii hojii sana erga gaafa yuunivarsiitii darbuutii nan dhoowwe bakka beektaa otoo nan eebbifameetuma bakka tokko ga'ee jiran gargaaranii dhukkuban taanirra na duraa buutii jedhee obboleessa koo kadhadheetiin bakka atis kan siraadhuma hojjedhu sangaa namaallee dhakaa fuudhaa qotaatii lafa namaallee keenyallee kaa'ee otoo kennaati akkasumatti jiraachuu wayyalu jalaa miidhamti jedhee jaruma ijoollee kadheetiin dhowwinaan dhiiftee turte. Alhamdulillah bareedaadha. Amma qorqorroo duraan hin qabnu ture utuman kutaa 12 baradhuu kan siraa wayii masjiiduma mana barumsaa deemtuudhuma sana bukkee waajjira paartii wayii jedheetti galee namoota an warra sanan hojjechiisan utuu qorqorroo birriitti kennannaan dhaqanii nuu bitanii dhufanii qorqorroollee adaamaadhumaa feessanii dhufanii nuu ijaaranii qorqorroos ijaarratteetti ituma citaa keessa dhimmuun cinqu. Amma garuu haalli isiin irra jirtu sangaas hin qabnu beektaa waan asirratti siyaasa'uun barbaanne beektee sangaallee ammallee hin qabdu waanuma ittiin qotatannu lafa amma tokko hin qabna. Sangaan qabdu jireenyi si ammuma fakkeenyaaf dhimmuu keessaa naa baateetti alhamdulillah mana qorqorroodhuma keessa naa teessee akka durii cannaqamaan jiru. Biyaansi wanti immoo ittiin qotattee lafa kanaan tinaa jettee isiin bicuusii namuma safaraarraa waa nyaattu of dandeessi amma kanan jiru. Hojii sana garuu bakka nu jalaa cabaatta ga'an barbaadu ani gaafa rakkatti natti waan adda addaa hojjedheetti gargaara hinnaanuma dhiisteetti. Atamma hojii qabdaare. Hojiin gallee ammallee abdiillee bakka chaalenjiidhuma wayiinsi jalqabsiisaa maatii keessa dhufee argeera akkaataan jireenyaa natti ulfaateera jedhee ture abdiin biiziidhuma ta'e bakka innis baadiyyaa amma deddeemaadha walii dawwaluun dhiifne takkaanuma naa dawwalaara. Guyyaa tokko si jalqabsiisennaan maatiidhuma keessanaa haadhuma kee biyaansi waatta ta'e wayiitti goonee jennaan ati amma hojii galtutti amma hojii galtee gargaartutti siidhaan wamma tokko goonee jennaanii isiin achitti akka gargaaramtu si goonanaan jiraa ture ammallee hojii si jedhu. Amma tu akka hordoftoota kootitti ijoollee sheer godhame hundi keessanii sheer godhaa. Hordoftoonni kootu maal si godhanii feeta maal nurra akka hordoftoota kootitti maaltu si rakkisaa jira amma haati kee jirti si amma jirtu hore malee amma aanaarra jirti anjimmaan hin jira beektaa. Okay mee amma maalitu si godhe obbolaa keetiin Sigale no bola keti. Baay'ee sirraa gammanne rabbillee sirraa haa gammadu. Nama sababa kana jannata argatu rabbi isaa taasisu. Waan sin jedhu qabu akka waan haadha kooti gooteeti haati kee haadha keenya haadha keeti. Maal akkasii goonu feetame. Maaltu si rakkisaa jira? Maaltu si rakkisaa jira? Kana mina maal rakkinan dabu? Maalitu naa godhani jetta hordoftoonni mubaarak. Amma siinotu dhuftee akkanatti si argise ani raayyaa si gaddeessara yaa immaa eekoo gaafa sana namni baay'een ilmi kee kun si fokkisiisee bakkeetti si baaseedhaan itti himnaan wallaahi waan isin gaafa sana jette haadha jabduu ta'uu si kan hin bareeni inni koona fokkisiisuu miti waan ani yeroo sana baataa ture hadhanaa yaadatee ati sana keessaa baatee kanaan nageessi jedhee naa yaadachuun isaa qofti nagaa jettee deebisiin nama wayitti deebifte qofti nagaa anaaf haadha kootii fi deebii sana deebiftee fi beektaa. Sammuudhuma isaa keessa naa jiraatee waan an dura hojjedheessa asiin gahadhe kana naa yaadachuun isaa qofti nagaa kana fokkisiisan jedhu jennaan gaafa ustaaz raayyaa abbaa machaa galanni isaanii jannataa ta'u gaafa isaan gadhiisanuu yaa ammaa eekoo raayyayyuu kunoo si gadhiiseera hojii sana si jaallateera ati jabduu kanaati jedhee si gadhiiseeraan jedheen hin booche bakka hin boochee waan taatu dhabdee raayyaan baay'ee jaallattii arguu barbaaddi hin booche bakka isuma na gadhiisee irraanatti agarsiise naan fuudheetti agarsiisee maal jedhee jechuudha gaafa sana. Anammoo wanti hordoftoota keetti maddee ofiin tinaa jedhu wallaahi an duris asis gaadheeraa asiin nagaatteetti haadhuma koo
yoo waan danda'anuun eddeetti naaf godhanu biyaansi sangaadhuma sana bitattee lafa naaf qotattu waa tokko wanta biraan barbaadu an ofii kootii wanta tokko hin barbaadu hin beekoo beekamtii wayis barbaadeen goone wanti tokko namaaf gala akka waan an ibsuu barbaade namni baay'eenis immoo namni ofii of amachiisuuf maal namni naan jedhin jiru hanga yoonaa isiidhuma eddeetti naa godhanii biyaansi sangaadhuma wayiitti naa bitanii waanuma isin achitti jiraattu naa goonaaniif an bakka fedhe dhaqee jiraachuu danda'a an gammachuu si arguun barbaada otuu sinna jalaa duutee dhabamte iyyuu yoo wana gubaan koona keessaa dhuma waan ta'eef bagammoo otuu lubbuun isii jiru rabbi kanaan nagee isiinis argite ammas immoo amman bakkuma tokko hojii galee fi amman isii tajaajiladdutti amman karaarra jiru kanatti isii dhumti otuu bootaatti naa godhamte wama tokko otuu naa bitatti naa gammaddee jechuudhuman barbaada. Ayyee inshallah deeggarsa sii goona ammuma wanni siin hawwitu ni jira wanni haati kee waan akkasii ila utuu nan dhossin akka obboleessaatti waan akkasii jettee wanti siin hawwitu wayii ni jira wanta beektu qalbii kee keessaa. Amma karaa gabaabaa mu beekoo tokkoffaa anis waan ta'e irratti waraabeen ture harkisii kun beektaa bakka kan yeroo hundanatti dhaga'amu isanuu amma fakkeenyaaf namni harkisaa lamman yoo walitti dabalame qofa kan ta'a miti yeroo tokko dhukkubsattee dhukkubni hamaa wahii qabeetuma akkana nuu cinqamtu qoraattii wayii waraanee sababaa harka mirgaasii kana qubaa sii xiqqoo kana waraanee jennaan mana hakimiituun geessin birrii dhabamuudhaan turtee jennaan harkisii kun silaa asitti cita ture harkisii qubni siin kun qofti irraa cittee amma yoo na quba afur kana malee hin qabu kan na qubu alhamdulillah lubbuudhaan haftee yoo na geewuun si nagaha dhugaa sitti muudhaaf waan dhoskuun qabu tokkoffaa algaa tokkorra ciiftee hin beektu wallaahi hamma yoo na jechuudha gadi qabadhee an nama tokkotti ni maddu isiinis ni mattu namni ollaas hin beekaa abdiinis dheengadda laaleeraa takkaa algaarra ciiftee hin beektu yeebboodhumarra ciifti yoo man algaa kanatti bitaa isiinis mana namaa dhaqxee yeroo eebba namaa dhaqxee namni deenyaan katamaallee dhaqtu wallaahi sammuu sii keessa kanatti jira yaa misbaa koo bor gaafa hojii galtee jette barumsa naaf itti algaa naaf ittaa amman cannaqamin gaafan galiyan nan booha bakka beektaa golgee taa'e immaa koo ammallee algaa gaarii irra ciifne sii fixaan jira barumsa algaa irra ciiftan jedhaa tokkoffaa algaa sanallee hin qabdu ammu beekoo kanuma algaan qabdu qoxaarii illee ati hawwiyaati haadha keetii qabduu fi hawwiyaati haadha keetii qabduu fi waan ati gochuu fi barbaaddu keessaa tokko algaa irra takkaa ciiftee beektu haati kee algaa bituu fi barbaaddaa jechuudha humna dhabde malee algaan birrii meeqa ate mola teta alga mbri me kate alga hara ke tiawutu ate qabde bri me kate yal teta ilal teta naanno kuma diddamii lamaatiin hin baa jedhee gurbaa wayii dhiyoo tokko tun gaafa eebbifamuudha ka'u birriillee walitti qabadheen naan kaffaltii barumsaa as yookaan gaafannaan hin kaffalee beektaa nama tokkotti immoo fiigootiifan bitaa fi tuusin hin beekiniin dhaqee bitee irraan baaseedhaan ture naannoo kuma diddamii lamaa sadiitiin aan jedhe firaashii isaa hoo gaafatte firaashiin isaa kuma 17 waan akkasii ta'u nisu ilmaamu firaashii isaa 17 diddamii lama meeqa soddomii sagali ta'uun didee soddomii sagali tiraasiitti dabaltee ansolaatti dabaltee yoo danda'ame hadha dhattee bittee fi anatu guutuu kana sii danda'a hojii akkaawuntiin itti kennamuma amma dabarsee namuma sii galcha hawwiyyatti haala keetii hawwituu fi waan ati kee hawwitu sana akkuma haala kootiiti fide akkaawuntiin itti himi amma maayimuu soddomii tokko kuma tokko soddomii lama kuma tokko soddomii tokko kuma tokko soddomii tokko duwwaa 8 duwwaa 8 shantamii 6 shantamii 6 18 18 sagal kuma tokko soddomii tokko duwwaa 8 shantamii 6 18 sagal birrii kuma soddomii sagalitti tasabne kaane deemee bitee viidiyoo godhee nu ergennaan isin immoo laaltanii jiraattu amma hundi keessan koppiliin godhaa keessa gadi galeetan mee akkaawuntii irraa waan qabu laalee amma irraa dabarsaa fi neegaa koppiliin godhaa. يا ربي الحمد لله رب العالمين
Anjechan ittiin isin galateeffadhu hin qabu. Ulfaadhu mu beeku. Mubeko hedduu samii rabbi kan jannata si haa godhu. Haadha kee abbaa kee sirraa dhabaman wallaahi rabbi jannata si basa. Misbaahii Ridaatii maqaan. Misbaahii Ridaatii. Ridaa abbaa moggaa'e. Haadhaaf abbaa mogeellee rabbi kan jannataa siif haa godhu. Haadhaaf abbaa kee bismillaahi rahmaani rahiim. Rabbi kan jannataa siif haa taasisu. Alhamdulillahi salaatu wassalaamu ala rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaa rabbi kan jannataa godhiif. Sillee addunyaa kanarratti jiru haadha galfees jiraachisee umurii kee dheeressee abbaa miskiinaa kana caala rabbi si haa taasisu. Haadhaaf abbaa keetiin dhaqxee jannatatti wal arguu rabbi koo dhaqee haa godhu. Bismillaahi rahmaani rahiim. Meelaali akaawuntiin mobaayil baankingii qabdaa? Mobaayil baankingii qabdaa? Meelaali birriin galee kee? Ilaali meesuma irra taa'i. Sheer godhaa jolle. Sheer godhaatii namni deeggarsa godhuuf. Wallahi garaana nyaati keessattuu namni haati isaa kasala baattee itti dhuftu garaa nama nyaatti. Qabaadheefi miti. Garuu hawwii inni qabu kana guutuuf hin dirqama. Ilaalee manni dhufutti isin immoo ilaalaa kunnooti. Manni dhufutti jabaadhee isin agarsiisa. Misbah. Waye. Dari meeqa gale? 50. Wallahi sitti bucata. Maal qaba tun qabaadhee? Sangaa teettus maalis tursii bitee maal qaba? Nan dhabee birrii 50 sii dabarseera. Wallahi soora isaanii hin qabu kunooti la. Bikin jannata si aku dulu. Amin amin amin. Wahai kan dulu besok. Karena dulu ais karena dulu boleh wong Kenya, boleh sekenya gargaru berbadan, lekas tol berbadan fadda dulu kana account di budak. Bikin jannata si aku. Amin. Bikin jannata si aku. Ada babakoti, ha? Aku Ada bakim murab. Bikin jannata si fatais. Sababa sadaqah keeti kana rabbi qabri si caffee jannata hagu. Rabbi qabri si itti si fabaddisu. Jannata keessatti rabbi walitti si haa qabu bismillah. Qabbana sadaqaa keetii kana nama dhaabatu rabbi si haa taasisu. Addunyaa akhiraatti rabbi si haa fuudhu. Allahumma salli. Wallahi isiidhaa bitee gaafa naqee jennaan du'aa isii kadhatte hinuma milkooftamu be inshaallahu ta'ala. Allah inshaallah. Hundi keessaniyyuu waan qabnuun deeggarree sangaa himataa ture dhugaadha. Namni baratee maal jedhee liqeeffatee barachuun waa hedduu gaafata. Waa hedduu intina jedhee kanaafuu warri deeggaruu barbaadan lakkoofsa torba barreeffadhaa. Warra torba barreeffatu ol galchaati waan qabnuun bira hadhaabannu. Haadha isaati sangaaruma lamman himataa jiru kana binnee fi ajennu. Rabbii sodaadhaa waadaan taane dhuftanii namni na arguudha namni na jajuudha oliin galina rabbii sodaadhaa.